Assalamualaikum, akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hordoftootaa fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu hadhallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jira. Hadhas ka waliin ilaallu yookiin hojii hojjennu viidiyoo maaksii fuula hojii hojjennaa kan baay'ee bareeda ta'e jechuu. Akkuma asitti argitanii dinnicha kiyya bibbicuudha yookiin xixiqqoodha. Isa lama firee lama quncise akka sa'aatii gabaabsachuu barbaadnuuf tolutti quncise asitti dhiyeessee jira. Akkuma asitti argitanii dinnicha firee lamaati. Isa ka asitti maal goona asitti isa faaquun nan qabaa qopheessee jiru jedhuudha. Karaa bicuu ta'e kanaanii kan faannu amma dinnicha keenya kana haala kanaan faanna. Akkuma isin barbaachisa akkuma isin argitanii faanna. Amma ka egaa akkanatti faannee kaaneen booda isa kana asitti distitti buufannaa. Akkuma inni jiruun waan tokko wanti keessaa bishaanillee coofnee baafnu hin jiru. Haaluma kanaan distitti buufannaa. Itti aansuudhaan immoo asitti kan qabnu aannanii. Aannan kubbaayyaa tokko jechuu itti buufannaa. Egaa faayidaa isaa isinitti mee fixuu hin danda'u. Faayidaa isaa danuudha. Wantoota gurraachatanii fuula keenyarra jiranii maadiyaatiidhaaf hatta yeroo waggoota dheeraadhaaf nurra jiranillee nurraa balleessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Wanti tokko nurraa balleessuudhaaf nu gargaara hoo jennu hadhuma goone hadhuma nurraa balleessaa osoo hin ta'in wantoonni mana keessatti hojjetaman kunniin keessattuu deddeebisnee gochuu qabna. Waan goonu sanii irra deddeebisnee jechuudha. Hanga waan faayidaa isa irraa argannutti. Egaa ka amma kana akkana eega gooneen boodatti ibiddarra kaawwanna. Ibiddarra yeroo kaannu harki keenya irraa fuudhamuu hin qabu. Waliin dha'uu qabna akka nu jalaa hin gubanne yookiin akka jala isaaniitti nu jalaa hin qabne jechuu. Kolbatti waliin dha'uu qabna jedhifneeti jechuu. Aannan hoo isin jalaallee ibiddarra yeroo keessanii aannan isin jalaa fixe aannan xiqqoo laaltanii itti dabalachuu ni dandeessu jechuu. Amma haaluma kanaan ibiddarra kaayaa. Amma kunoo ibiddarratti isa kana fakkaataa. Kunoo akkanatti harki hankoo irraa aarrafnee haga ammaatitti walumaan dha'aa jira. Kunoo akkanatti bilcheessuu qabna. Garuu ibidda kolbatti ittiin guddifatinaa. Ibidda fidalaa qannasaatiin qassa godhaatiin bilcheessaa. Akka wantoonni faayidaan dinnichaa keessa jiru akka isin jalaa hin ballaane oo'a ibiddaatiin jechuu. Qassa gootanii akkanatti bilcheeffattu. Kunoo haaluma kanaan akkana bilcheessaara. Aannan yeroo akkana bilcheessitan kanoo isin jalaa furdate aannan itti dabaladhaa. Waan tokko rakkoo hin qabu. Giddu kubbaayyaa tokko bichaa ta'uu hin qabu jechuu. Haaluma kana kolbatti waliin dhahtanii harki keessan harrafuu hin qabu akka isin jalaa hin gubanne. Aannan illee distii jalatti waan qabachuu danda'uuf dinnichaanis akkasuma waan distii qabatuuf isin immoo harki keessan akka irraa aarrafne akkanatti waliin dha'uu qabdanii. Egaa ka amma asitti immoo itti aansuudhaan kan itti buufannu isa saamunaa doovii kana jechuudha. Saamunaan dooviillee faayidaa guddaa qaba. Isa kana itti buufanna. Ammallee akkuma duratti dinnicha faaqee karaa qal'oo ta'e kanaan faaqa jechuudha. Doovii kan koollee haaluma isin argitan kana. Kunooti ka amma akkana goone faaqannee jirra. Gimmaasha isaatti itti fayyadamanii. Amma isin haftillee asuma keessa kaadhee yeroo biraatiifis itti fayyadama jechuudha. Wantoota biraatiif. Amma kunoo dinnichi koo kan irra kaa'ee naa bilchaatee naa irraa bahee jira. Uuma isaa sanirratti shoorba maankaa 3 itti buufannaa fuulduruma keessanitti. Argitan maankaa shoorbaa 3 itti buufadhee jira. Isa kanallee kolbatti waliin dha'uu qabna. Kolba waliin goone jechuudha haga inni keessatti nuuf waliin gahametti. Kunooti akkuma argitan kolbatti akkanatti waliin dhahee jira. Haala kanaan. Amma itti aansuudhaan isa maashinii kanaan daakaa manini. Isinis waan qabdanii daakuu dandeettanii asiira itti baafattan yookiin juusii ittiin godhattanii illee daakuu hin dandeessu. Waan tokko rakkoo hin qabu. Anamma isa
kanatti daakadhaa itti buufadhee amma kunoo haaluma kana itti buufadhee jira itti qadaadee daakadhaa amma kaa kunoo haaluma kanaan daakadhee jira kireemii fakkaatee jira kireemii naa ta'ee jira jechuu keessaa buufadhaa ani kaa guddaa hojjedhee danuu hojjedhee ani qaama kiyya guutuudhaaf waan barbaaduu fi isin fuula keessaniif barbaannaan dinnichi tokkollee isin gaa dinnichi gummaashillee isin gaa jechuu an dinnichi kan kodee xiqqoo waan taateef isa lama itti fayyadamee jira hundasaa akkana keessaa buusa as keessatti illee kan hafe alma kanaan buufadha egaa kanatti buufadhee ka'een booda itti aansuudhaan kan nashaa yookiin immoo daakuu boqqolloo kan jedhamu kun naaturaaliidha dhibbaan dhibbatti jechuudha isa sani maankaa tokko itti godhadha maankaa shoorbaa tokko inni kun wallahi fuula namaa addeessuudhaaf fuula keenya qulqulluu nu godhu waan hundarraayyuu baay'ee nu gargaara faayidaa guddaa qaba akkuma isin argitan maankaa tokko itti godhadha kolbatti waliin gahaa itti aansuudhaan egaa akkana waliin gahadhee kolbatti akka waan tokko keessatti wanti daakuu ta'e keessatti hamne kana shaatti buusee ka'amma kolbatti waliin gahaa daakuu boqqolloo yookiin akka kolba wanti tokko keessatti na yaafne akkana kolba waliin gahaa kun akkana akka isin argitan kana xiqqoosi daqiiqaa muraasa akka wal qabatutti kolbatti kana caalaa ibidda rakaa jechuudha ibidda baay'ee dhuma haga dhumaaf gadi qannafamaa ta'e jechuudha ibidda qannasee ibidda xiqqoosi kaadhee harkeen koorraa arrafu waliin gahaa amma kunoo haaluma kanaan kolbatti waliin nahadhee dho'isee jira daqiiqaa tokkoo fi dho'iseen booda kana fakkaata kunoo akkuma argitan amma itti aansuudhaan wanti godhu warroonni hasaasiyaa qabdan loomii itti godhachuu dhiisuu qabdanii warroonni hasaasiyaa hin qabne yookiin immoo alaarjikii isa jedhamu san hin qabne loomii itti godhachuu dandeessanii anillee xiqqoo takka yaa maqamaa fi akkan hafneef loomiin baay'ee waa hundaafuu nu gargaara loomis xiqqoo takka itti godhadhee jira isallee kolbatti haaluma kanaa waliin egaa kaa warroonni qaamni keessan gogaa ta'ee akka anaa jechuu qaamni kan koo baay'ee gogaadha zayitii kamiyyuu kan qaamni keessan isiniif jaalatu itti godhachuu dandeessanii kokonaat oolii ta'ee oliiv oolii ta'ee argaan oolii waan mana keessan keessaa qabdanii mircaa lanuutu jira wanta qabdan keessaa wanta qaamni keessan wayin fuulli keessan harki keessan isin jaalatu itti godhachuu ni dandeessu jechuu egaa kanatti waliin geenneen booda dibachuudhaaf qophaa'ee jira diqqoo haanuu qabbanaa'uu eenna malee jechuu kireemii kenna haala kanaan dhiyaatee jira egaa kaa asitti meeshaa itti buufadhu qopheeffadhee jira isin argitan meeshaa kanatti buufadha meeshaan keessan nutsuu fi gogaa ta'uu qaba keessoo isaa yeroo itti buufattani akka isin jalaan balleessine kana tallaajaa keessa kaattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha wanta kanaaf itti fayyadamtan torbetti faayidaa guutumaan guutuutti irraa argachuudhaaf torbetti yeroo 4 yookiin yeroo 3 godhachuun irraa fakkina'a kun amma kana hafe kana isa kana immoo nan dibadha isa kana ka qadaadoo isaatiin kolbatti qadaade nan kaadha jechuudha egaa ka fuula kan koo dibadhee isin agarsiisuu egaa hin dandeenyellee harka kan koo dibadhee isin agarsiisa nooti yeroo fuula keessan dhiqattan bishaan ho'aa ta'ee dhiqachuu qabdanii bishaan diqqoosii ho'ina qabuun akka qaawwa fuula keessanii isinii banee faayidaa barbaadan irraa argattanii immoo faayidaa barbaadan isiniif kennu jechuudha
harka keenya hunda guutuu isaa dibachuu hin dandeenya. Waa tokko wanti nama sodaachisu hin jiru. Wantoota mana keenya keessatti itti fayyadamnu, wantoota kokkee keenyatti nyaannu, afaan keenya seenee garaa keenya waan seenu, waan tokko waan sodaannuuf hin qabnu. Haaluma kanaan kolbatti gootanii dibattanii egaa akka ofirra tursiiftan yeroo naa goge dhiqadhaa. Warroonni daqiiqaa barbaadan daqiiqaa 20 hanga 30 ofirra tursiisuu dandeettanii waan tokko rakkina tokko illee hin fidu. Waan tokko hin sodaatinaa. Mokkoraa eegoo viidiyoo ilaaltan immoo hamma dhumaatitti ilaaluudhaaf yaalaa jechuudha. Maaliif wantoonni tokko tokko walakkatti ka isin jalaa hafuunitu jiru. Isarratti deebisan immoo faayidaa guutummaan guututti argachuu dhabuu ni dandeessu. Walaalta viidiyoo hamma dhumaatitti ilaalaatiin itti fayyadamaa akka isin gargaaru abdiin qaba. Guutumaan guututti jechuudha. Dhibbatti faayidaa barbaadan guutumaan guututti irraa argachuu ni dandeessu. Haaluma an godhe kanaan godhaatiin irraa hojjedhaa. Faayidaa irraa argannaa. Koomentii jalatti koottaatiin natti himaa isiniin jedha. Hadha akka walii hojjannee tokkummaa faamilii wajjin kana fakkaata viidiyoon keenya. Akkana gootanii fuula keenyatti yookiin qaama gurraacha eessaayyuu qabaadhaa bobaa jala ta'ee jilbarraa ciqilee gara barbaadanii qabaannaa isa kana torbeetti yeroo 4 yookiin yeroo 3 fayyadamtan faayidaa irraa guutumaan guututti argattan. Ani waan ofii kan kootii faayidaa irraa argadhe yookiin immoo fayyadame yookiin mokkoree jedhe waan san faayidaa irraa argadhe guutumaan guutuu dhugaa. Wanti sun faayidaa namaa kenna taanaan isin biraan gaha waan ta'eef akkanatti dibattanii harka keessan daqiiqaa 30 hamma 20titti teessisuu ni dandeessu. Haaluma kanaan kunoo harkaan koo walakkaa guutuu dibadhee jira. Akkuma isin argitan waan tokko wanti sodaachisuuf hin jiru. Isa kana fakkaata viidiyoon keenya kanadha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Kaadha wajjii hojjannee hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Isinitti tole like gochaa subscribe godhaa. Faamilii tokkummaa ta'uu ta'a isiniin jedha. Kabajaadha isin gaafadha. Subscribe ta'aatiin nu guddisaa. Wal guddinaa koomentii like share nama biraa fayyadoo jettan gochuu fi hin dagatinaa. Kanadhaa kanumaan xumurreen jira hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa.